Lama dura ministeerri muummee Abiy Ahmed gara dirree waraanaa adeemuun kallattiin waraana dirree irratti taliiguu erga ibsanii booda humnoonni waraanaa mootummaa olaantummaa fudhachuu ibsaniiru. Magaala seena qabeetti Laalibalaa dabalatee Gishanaa fi bakkeewwan hedduu naannoo Amaaraa fi Affaaritti to'achuu mootummaan ibseera. Durataan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsa kaleessa kennaniin naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa humna isaanii baasuu himaniiru. Humnoonni mootummaa garuu lolaan mo'amaniitii akkana jedhu jechuun himu. Gama kaaniin har'a guyyaa keessaa dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa lola cimaa gaggeessaa akka jiranii fi morkattoota isaanii irra aanaa akka jiran ibsanii turan. Erga mootummaan bakkeewwan murteessoo ta'an kanneen to'achuu ibsee booda gama TPLFin wanti jedhameen jiru. Gaafa Sanbataa Kamisee to'achuu kan hime mootummaan federaalaa Dasee fi Kombolchaan ala Baatii, Qarsaa, Garbaa fi Dagaa bakkeewwan jedhaman to'achuu ibseera. Akkasumas aanaa Harbuu guutummaan guututti to'achuu hime. Waraanni kaaba Itoophiyaatti erga jalqabee waggaa kan darbe yoo ta'u sababa lola kanaan lammiileen miliyoona 9 ol deeggarsa nyaataaf saaxilamaniiru jedheera UN. Lammiileen miliyoona 2 ta'an qeerraa yoo buqqaan uummanni 400,000 ol ta'ummoo haala beela fakkaatu keessa jira jedha dhaabbatichi. Amerikaa fi United Kingdom dabalatee biyyoonni 6 hidha sabummaa irratti hundaa'e jedhan Itoophiyaatti deemaa jiru ilaalchisuun ibsa waloo baasan. Ibsa isaanii kana keessatti hidhaa raawwataa jiruu fi qabiinsa namootaa irratti gabaasota ba'aa jiraniin yaadda'uu eeran. Hamza Hussein. Biyyoonni kunneen ibsa waloo isaanii kanaan gabaasaawwan hidhaa namootaa saba irratti bu'uureffate jechuun mootummaa Itoophiyaa himataniin yaadda'uu himan. Ibsa waloo kana kabaasan Ameerikaa, UK, Austraaliyaa, Kanaadaa, Denmaarkii fi Neezerlaandsidha. Biyyoota kunneen keessaa gara caaluu lammiileen isaanii magaalaa Finfinnee akka gadhiisanii bahan watwaataa turan. Ji'a dura finciltoonni Tigraay magaalota Dasee fi Kombolchaa to'achuu fi mootummaan labsii yeroo muddamaa baatiiwwan 6 turu labsuu hordofee hidhaan namootaa gabaafamaa tureera. Haa ta'u malee poolisiin Finfinnee fi qondaaltonni mootummaa hidhaan raawwate kunneen garee shororkeessummaa deeggaruun shakkaman malee sabummaa irratti hundaa'uun karaawwate miti jechuun deebii kennaniiru. Dhalattoonni Tigraay BBC'n magaalaa Finfinnee keessaa dubbise immoo yaaddoo akka qaban himaa turan. Dhimma kanarratti Komishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa akkaataa hidhaan itti raawwatamu ilaalchisee akka yaaddoo qabuu fi of eeggannoon akka qabamuu malu ibsee ture. Guyyaa kaleessaa dhalattoonni Tigraay magaalaa Finfinnee keessaa hiriira bahuun adeemsa TPLF balaaleffatan jechuun miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Ibsi biyyoota kanaa yeroo mootummaan finciltoota Tigraay bakkeewwan naannoo Amaaraa fi Tigraay qabatan irraa gadhiisaa jirutti dhagahame. Biyyoonni kunniin ibsa baasaniin gabaasaawwan hidhaa lammiilee Itoophiyaa sabummaa irratti hundaa'ee raawwatuun guddoo yaadda'uu himan. Dabalataan namoonni hidhaman himannaa malee taa'aniiru. Akkasumas haala hin mijanne keessa jiru jedhan. Adeemsi kunneen gara caalu mirga idil addunyaa akka sarbanii fi ammuma dhaabbachuu qabu jedheera ibsichi. To'attoonni idil addunyaa akka daawwatan waamicha taasisuun miidhaa qocollaa saalaa lola kaaba Itoophiyaa keessa adeemaa jiruun walqabatees biyyoonni kunniin yaaddoo qaban ka ibsan yoo ta'u kanneen lola keessa jiran lammiilee nagaa akkasumas hojjettoota deeggarsa namoomaa akka tiksan dhaamaniiru. Waldhibdeen kun waraanaan furmaata argatu ka jedhan biyyoonni kunniin loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessaa akka bahan gaafataniiru. Waraana kaaba Itoophiyaatti erga jalqabee waggaa ka darbe yoo ta'u sababa lola kanaan lammiileen miliyoona 9 ol deeggarsa nyaataaf saaxilamaniiru jedheera UN. Lolli kun dhaabbatee mariin akka furamu carraaqqii tuufeera. Biyyoonni waloon ibsa baasan kunneenis haal duree malee dhukaasni dhaabbatee mariin akka eegalu waamicha taasisaniiru. Lammiileen Itoophiyaa adeemsa siyaasaa hunda hammatee fi waliigaltee biyyaalessaa karaa siyaasaaf seeraa akka tolchan biyyoonni kun ibsa baasaniin dhaamaniiru. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo oduulee gaggabaabootaan darba. Mootummoota gamtoomanitti sagantaa nyaata addunyaa WFP deeggarsa baatiiwwan dhufan 6 keessa Itoophiyaatti dhiyeessuuf hanqinni maallaqaa mudachuu beeksise. Hanqinni maallaqaa kun deeggarsi dhaabbatichi lammiilee Itoophiyaa miliyoonotaan lakkaa'amanii fi baqattoota akkasumas kanneen nyaata madaalawaa barbaadan irratti dhiibbaa qabaachuu hime. Manni murtii Myanmar hooggantuu biyyattii duraanii Aung San Suu Kyi hidhaa waggaa 4 adabe. Himannawwan 11 kan irratti dhiyaate hooggantuun kun himannaa jalqabaatiin hidhaa waggaa 4 akka adabamtu irratti murtaa'eera. Himannawwan hafaniin yoo irratti murtaa'e umrii ishee guutuu mana hidhaatti dabarsuu malti. Miseensi Koongireesii Ameerikaa ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoosiif maatii isaanii waliin qawwee loggoomatee suuraa ka'e
ka'e jennaan balaaleffannaan cimaa mudate. Baga ayyaana geessan saantaa adaraa rasaasa fidii koottuu barreeffama jedhu waliin Twitter irratti maxxanse. Paakistanitti lammiin Sri Lankaa amantii arrabsuun shakkame daboodhaan haala suukkaneessaan jimaata darbe reebamee erga ajjeefameen booda reeffa isaatti abiddi qabsiifame. Ajjeefamuun namticha kanaa Paakistaniif Sri Lankaatti hiriira mormii kaaseera. Oduuleen gabaaboo kanuma. Oduu sattaanutti ronca'u ogeettiin hubannoo namtolchee artificial intelligence Dr. Timnit Gabruu jidduu gala qorannoo teekinooloojii walabaa hundeessite. Ogeettiin kun hubannoo namtolchee Timnit BBC'tti akka ibsite jidduu galli kun damee hubannoo namtolcheetiin daandii filmaataa qorannoon isaa qaajjattee amanti. Dhaabbatichi garaagarummaa akkamii fiduu malaa kan jedhus dubbatteetti. Dhaabbatichi hubannoo namtolchee irratti hojjeta. Akkuma kanaan duraa an hojjetaa ture san jechuudha. Garaagarummaan isaa dhaabbanni inni ammaa namoota ogummaa garaagaraa irraa dhufaniin hundaa'e. Qorannoon geggeeffamus dhimmoota kana dura xiyyeeffannoo hin argannee fi namoota fayyaduu danda'u ta'a. Qaamota hawaasaa moggatti baafaman rakkoo isaan mudate hubannoo namtolchee fayyadamuun kan qo'atudha. Namoota gurraacha, dubartootaa fi qaama miidhamtoonni hubannoo namtolchee irraa baay'ee hin fayyadaman. Kanaaf jiruu isaanii guyyuu rakkoo isaan mudatu salphisuudha xiyyeeffannoo dhaabbatichaa. Gama biraan rakkoon wahii yoo mudate teekinooloojii kana qeequudhaaf sodaa otoo hin qabaatiin hojjechuu barbaanna. Ogeettiin Google kutaa naamusa hubannoo namtolchee keessaa hojjetaa turte Timnit bara darbee hojiirraa ari'amuun ishee ni yaadatama. Gochaan sunis ogeessota biratti ijoo dubbii ta'ee ture. Jidduu galli amma Timnit hundeessite kunis Distributed Artificial Intelligence Research jedhama. Hubannoo namtolchee kun maaliif fayyadaa kan jedhu ogeettiin kun akkanaan ibsiti. Hubannoo namtolchee haqa qabu yeroo jennu teekinooloojii namarratti miidhaa hin dhaqqabsiisne jechuudha. Teekinooloojiin namoota muraasa fayyadee namoota baay'ee miidhu akkamiin fooyyessina kan jedhu irratti qorannoo taasifna. Fakkeenyaaf godaantonni Eertiraa fi Itoophiyaa gara biyyaa yeroo galan gara biyya isaanii akka deebi'an godhuuf hubannoo namtolchee fayyadamuun isaan hordofu. Haasaa isaanii bifa isaanii dabalatee akka yakkamatti isaan hordofu. Kun anaaf dhimma naamusa qabu miti. Kanaaf akkamiin teekinooloojii dhaabota muraasaa osoo hin taane kan waraanaaf oolu osoo hin taane teekinooloojii addunyaa fayyaduu danda'u irratti qorannoo geggeessina. Buufanni waraanaa Ameerikaa guddaa Afrikaa Camp Lemonnier jedhamu Jibuutii keessatti argama. Loltoonni Ameerikaa dameelee waraanaa garaagaraa irraa walitti baba'an 5,000 achitti argamu. Biyyooti biroo 5 buufata waraanaa Jibuutii keessaa qabu. Chaayinaadhaan alatti hunduu Ameerikaa waliin hojjetu. Koomaandarri buufata waraanaa Jibuutii jiru kana Meejor Jeneraal Wiiliyaam Zaanaa barbaachisummaa buufatichaa akkasiin ibsu. This is an important geostrategic location and it is the ability to do air and maritime ground operations from this location. Chaayinaanis Jibuutii keessatti buufata waraanaa ka ijaarte bara 2017 yoo ta'u ardii kana keessatti buufataalee biroo banuuf karoora qabdi oduun jedhus jira. Commander William garuu Chaayinaan buufata waraanaa babal'ifachuu irratti shakkii qabu. I think it's a question of the expectation guddaan maaliif Chaayinaan babal'isuu feetee nagaaf dimookiraasii fi tasgabbii mirkaneessuu fi support rule of law, democracy. University Pretoriaatti Profeesara Kataan Christopher Isike Afrikaan gamalee calloodhaan faayidaa tarsimaawaa murteessaa ta'e qabdi jedhu. Faayidaa tarsimaawaa qabaachuun kun immoo guddachaa dhufeet biyyoota kanneen akka United States, Awurooppaa fi Chaayinaan dorgommii keessa akka galan taasise. Ani weerara Afrikaa lammeessuu jedhaan kana. Ivory Coast ambaasaaddarri duraanii Ameerikaa Philip Carter sadaffaa dhimma sochii Ameerikaan Afrikaa keessatti qabdu yeroo ibsan. We're not there for oil or minerals or anything like that. Nuti Afrikaa kan dhaqnu boba'aa yookaan albuudaaf miti. Michoota keenya Afrikaa waliin hojjechuun humna isaanii jabeessuuf malee. Chaayinaa bu'uuraalee misoomaa kanneen akka karaa fayyaa irratti investimentii gurguddaa taasisaa jirti. Liqaan hojiiwwan kanaaf Afrikaan liqeeffattu garuu deebi'ee ba'aa tahaa jira. Gama biraan Instituutii Imaammata Afrikaa irraa Profeesar Peter Kakwanja
Ameerikaan buufata waraanaa dabalatee dhiibbaa siyaasaaf dinagdee sababa itti taasiftu yeroo ibsan. The purpose of that is to kind of create a Ameerikaan dhaabota ishee gurguddaa naannoo Afrikaa kana keessa jiraniif haala mijataa uumuu barbaaddi. Kunis immoo waan biraaf dhimma daldalaati malee. Chaayinaan qarshii dhimma barbaaduuf kennitu osoo hin taane waan biyyoonni Afrikaa gaafataniif. Kun dhimma liqaa osoo hin taane Afrikaan akka biyyoota biraa addunyaa akkamiin guddattii kan jedhudha. Falmiin liqaa gaafa ka'e maaliif dhimmi Afrikaa akka ijoo dubbii ta'u naaf hin galu. Ameerikaan illee liqaa Chaayinaa irraa fudhattee fi hin kaffallee qabdi. Is that it's only Africa that has a problem when it has debts. Yeroo ammaa Chaayinaan Ameerikaa irraa liqaa doolaara tiriliyoona tokko qabdi. Akkuma Chaayinaa, Raashiyaan illee Afrikaa keessatti dhiibbaa qabdu jabeessaa jirti. Waraanni biyya kanaas lola biyyoota kanneen akka Liibiyaa fi Maalii keessatti hirmaateera. Biyyoonni lixaa fi Chaayinaan dhiibbaan isaan taasisan qabeenya Afrikaa hirmaachuuf dorgomu akka jalaa hin fakkaanneef maal gochuu qabu? Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Anthony Blinken waan biyyi keenya uummata isheef akka addunyaatti jijjiiruu barbaadu Afrikaan alatti fiixaan bahuu hin danda'u jedhu. Profeesar Piiteris falli misooma irratti xiyyeeffachuudha jedhu. Sagantaadhumaan Oromoota siikoo mandoo biratti aadaa fuudhaa fi heerumaa keessatti sirnooti gabbaraa fi geega'oo jedhaman sirnoota kennaan itti kennamudha. Gabbarri karaa ittiin dargaggeessi maatii intalaarraa fuudhuu fi maallaqa yookaan qabeenya kennudha. Akka aadaa fuudhaa fi heerumaa Oromoo siikoo mandootti geega'oon kennaa maatiin intala misirrootaa manaa bahaniif guyyaa cidhaa sana kennanidha. Abbaa Gadaa Gumii Gadaa Godina Arsii Haji Hasoo Guddatoo geega'oon kennaa guyyaa heerumaa akkasiin himu. Intala ambaa fi yoo kennamteetiin jedhu ayyaana qabanii guyyaa godhanii guyyaa heerumaa sanii waan isii barbaachisu geega'oo loon dachaasanii meeshaa wajjin loowwan yoo 10 kenneef abbaa yoo 5 kenneef yoo 20 kenneef loowwan lakkaa'ee kennee uffata isii kennee uffata mucaa isii fuudhuu kennee ka abbaa mucaa sanii kennee ka haadha mucaa sanii kennee uffisee akkanaan itti heerumsiisa. Amma kennaan geega'oo kun amma dadhabame xiqqoo ulfaate waliin baay'een argamu. Barri ol ka'ee gabbarri ol ka'u malee amma namni ifa baasee akkas gabbarullee jiru ka gabbaranillee garatoo isaatiin gabbaran malee gabbarri ol ka'aa kennan hin jiru. Isaanii akkana garaa jalaa hima fudhatan. Yoo gabbara gaarii fudhate geega'oo kenna dirqama geega'oo kenna horii geega'oo kennaaf.